dhaabateetu ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Qorumsaan qoraafamaa tumanii samii banamaa laala. Samii banamaa laala. Samii banamaa laala. Lafa onaa duwwarra dhaabateetu. Nagaan gooftaa Yesuus hunduma keessaniif haa baay'atu. Saba Waaqayyoo akkam nagaa jirtu jecha oduu misiraachoo isin dhageessuu barbaanna. Maarree waldaa yeroo hundumaa gooftaatti gammaddu sagantaa hafuura qopheessiteen isin affeeruu barbaadde. Sagalee Waaqayyoo Saamu'eel isa dura boqonnaa 7:12 Saamu'eelis dhagaa guddaa tokko fuudhee Misphaa fi Sheen gidduu dhaabe. Waaqayyo hamma yoonaatti nu gargaare jedhee maqaa iddoo sanaa Ebenezer ni moggaase. Ebenezer jechuun dhagaa gargaarsaa jechuudha. Kankee asmitii fiiginaan jedhami abjuunani abjooddu. Abjuunani abjooddu. Abjuunani abjooddu. Sagalee kanarratti hundaa'uun waldaan kun sagantaa adda ta'e qopheessitee dhiyeessuuf barbaaddi. Maal kana qofaree sabni Waaqayyoo iddoo garagaraa teettanii sagantaa hafuuraa kana sarara qilleensaatiin hordoftanii akka itti eebbifamtaniif qopheessan jechuun ni dubbatu. Maarree ijoollee Waaqayyoo koottaa wajjin hirmaannaa eebbifamtoota taana jechuu isaanii isiniif ibsani. Waldaan keenya hundeeffama waggaa 6ffaa ishee bu'uura godhachuun sagantaa kana qopheessite yoo ta'u, waggoota kana gidduutti miseensota baay'ee horachuun namoota hedduu gara amantaa keenyaatti dabaluu keenyaan baay'ee akka itti gammannes isiniif ibsuu barbaanne jetti waldaan kun. Sagantaa kanarratti tajaajiltoota biyya alaa fi keessaa affeeruun isin tajaajiluu barbaanna jedhu waldaan Waaqayyootti gammaddu. Isaan keessaas Paaster Fayyisaa, Paaster Abarraa, hojjetaa Wangeelaa Darajjee, hojjetaa Wangeelaa Yaadasaa, hojjetaa Wangeelaa Addunyaa, Raajii Abdii, Raajii Alamtsaa, Faarfataa Caalii, geggeessituu waldaa Burtukaan, geggeessituu waldaa Taaddalech, geggeessituu waldaa Abbebech, geggeessituu waldaa Dirribee, geggeessituu waldaa Oobsee, geggeessituu waldaa Aster, geggeessituu waldaa Eebbisee fi geggeessitoota waldaa yeroo hundumaa Waaqayyootti gammaddu wajjin akka tajaajilamtan kabajaan isa affeerree jirra. Kanaaf saba Waaqayyoo dhuftanii akka qoodamtan jaalala Waaqayyootiin isin affeerree jedhan. Dureessi gooftaan qabne siree gaarirra ciisetu abjuu wallalaa bula. Dureessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala. Dureessi gooftaan qabne siree gaarirra ciisetu abjuu wallalaa bula. Sagantaa kanarrattis hojiin Waaqayyoo akkaataa garaagaraatiin hojjetama. Isaan keessaa sagaleen Waaqayyoo haala gaariin ni lallabama. Dhukkubsattootaaf ni kadhatama.